hodhaan keenya kun tokko tokko isin Harkina jenne nyaatini jedha. Tole shamar kafuune kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyoo leensaa mul'unaa faamiliitti faaraa warqaatan subscribe gochuun nutti makamaa isiniin jennaa daawwattoota keenya ta'a maatii keenya ta'a kunoo nuti akkuma argitan nyaannas hin hojjannas hojiis hojjechaa jirra nyaachaas jirra akkuma argitan hodhaa hodhina jechuudha hojii eegallee jirra akkuma argitan Odamma kana hodhineera tokko aspeesaallee jira baay'ee hodhine jechuudha fi wajjin hodhaa jira hojii eegaleera jechuudha fi hojii eegaleen jira hojii harkaati ogummaa harkaati akkuma argitan hojii eegneen teenya jechuudha hodhaa tokko albu obbeessitime nagaa gaafadhiise daawwattoota keenya kabajamoo daawwattoota keenya akkam jirtu shamaa isiniin jenna ani obboleettii leensaan jedhama kunoo akkaataa kanaatti ogummaa sammuu keenya keessaa talaqannee hojii hodhaa kan jedhamu tokko hojjetachaa jirra kunoo mana hodhaa banannee jireenya keenya fooyyessina jennee hojjechaa jirra kana amma ajaja warri nu daawwattaa jirtanis baay'ee galatoomaa jennaka kuni ajajaan hodhaa jirra miti ajajaan hodhaa jirra kana hundumayyuu jechuudha dhufanii qeetta ajajatu isaan babbareedaa sanatti gadi baasa jijjiiru baay'ee baay'ee jirudha akkuma argitan argaa jirtu irratti fakkaata 3 5 6dha tokko as keessatti afeera kun akkuma argitan baay'ee babbareedu jechuudha baay'ee tokko babbareedu kunoo eegalteellee jirti kan bira anis immoo kutuutti jira xiqqoo cabseera cabsaa iddoo ga'u jedhan sanarra ga'eera kana fakkaata maal jedhama iddoon akkatti qirsiitti babbaas kun amma asii kun libbi qirsiidha libbi qirsiidhaan hojjetame jechuudha bakka biratti eegabaala itti bakka nyaattu itti biyyaa nyaattu kenni baala geendaan qotu eekini akkuma argitan kun libbi qirsiin hojjetame jechuudha akkuma argaa jirtan libbi qirsiidhaani isaan kun kottee simbiraa kun wal fakkaatu kottee simbiraa jedhamu jechuudha isaan kun kottee simbiraa jedhamu jechuudha na amma immoo gana hin boxxolamne boxxolaa jedhama gaanni akkatti qirsiitti babba'u kuni kana fakkaatu daawwattoota keenya hojii harka yookiin ogummaan egaa kana fakkaata isiniin jechuu barbaadeeni kana hojjechuudhaaf namni hojii keenya jaallatee dhufee tajajata jechuudha ajajateetu gaafa akkasii isinii baa jedhameet baafii jechuudha isaan kun amma warra mushurrootaaf hodhamanii jechuudha hodhoonni isaan kun mushurrootaaf hodhaman jechuudha amma akkasii namoonni gaggeeffatan fuuldura kana miti fuuldura kana cidha baay'ee jira kanan isiniin jedha hojiin kamiyyuu tuffatamu hojii tuffachuu sirriin jechuudha hojiidha waan hundumtuu jechuudha kun keessumaa laphee nama cabsa miti real miidhaan saamaanisti laphee cabsaa harka mallee kun akkasitti baasii marfeedhaan waan ta'eef akka tasaa marfeen illee waraanuun hin mudata jechuudha marfeedhaan utuu hin beekin namni waraanuun hin mudata kanarraan kan hafe immoo millaaciidhaanis innaa kuttu yookiin kutuu dandeessa isaan kun miidhaa xiqqoo qabu jechuudha kana fakkaata kanarraan kan hafe miidhaa hin qabu jechuudha laphee nama cabsaa dudda nama dhukkubsaa taa'aa oolu hojiin kun waan nama keessaa ooludha waan ta'eef jechuudha taa'aa waan ooluuf abeet nagaa ooltanii
akkasii. Hidhi faafi maali gaa? Siniif ifaa baay'ee ganama miti. Taa'umsi baay'ee dhiibbaa fida. Dhiibbaa baay'ee fida taa'umsi ganama. Yeroo hundumaa taa'anii ooluun tokkoffaa qaama namaas hin daaga. Akkati dhugaa dandeessee dhugaa fakkaatee deemtu taa'aa gaafa ooltu furdinallee fida. Namoonni tokko tokkoon taa'aa oolanii. Maaf hin furdallee? Gamma kana hundaa hodhine maaf hin furdachuu dhiiba? Furdachuu barbaadde to'atu. Furdachuu eega. Kulaalitiin illee nama miidha. Nama furdisa taanaan irra guddeessaa miidhaa qaba. Sirruma miidhaa baay'ee qaba daawwattoota keenya. Kana fakkaata amma leensaan taa'aa oolti moo hojii hojjechaa oolti warri jettanii kunoo leensaan hojii otoo hin tuffatiin hojii eegaltee jirti. Tokkoffaa hodhaa hodhitii, lammaffaa daa'ima guddistii, sadaffaa mucaa barsiiftii, arfaffaa nyaadhaa kan baashas. Laphee nama guutas. Ila kunoo nyaachas akkasitti waliin nyaanna jechuudha. Daabboo tolfanneet daabboo keenya nyaachaa buna keenya asumatti danfifanneet buna keenya dhugaa akkasitti naasaa hojjannaa jechuudha. Miti eeyya kana fakkaata. Hodhaan keenya kunoo tokko tokkoon isin harkina jenne nyaatinii jedha aadaa keenyas. Harkina hojjanne hin nyaatin. Harka hojjetu nyaatu. Anjeelaadhas hin jiru. Hatur butur kan hojjechuu wayyu wayyu wayya በጣም haturra soburra morurra taa'urra kan hojjechuut bayis warra hodhaa hodhitan immoo waan dogoggora qabnu nutti muu dandeessu hodhaan caala warri beektan nutti muu ogummaan namaa immoo adda adda ogummaan nama adda adda waan ta'eef jiruuf olitti kan beektanis as keessa jiraachuu dandeessu. Eeyyeen isa jechuudha kun. Isaaf dhiifama nu gochaa. Nuti hojii baay'ee beekna moo beektan yoo barbaadanii jechuudha. Mataadha ullee akka mushurraa yoo dhoofna. Dandeelii sin hojjanna. Warreen barbaadan nu dubbisaa sin hojjanna. Galeen heeruma warri jettanii jirtan. Masoobiin oomna. Sadiidha keessa. Laaqe. Ugaa kan bebexalina esa sini dhufa madabara nyaata jirta ammoo natti si kaase eenyuun akkas jedhu abaluudha narra jirta ammoo gaafa nu waan dubbadhu narra jirta ammoo nan bexxelu malee lakki zuuraa naannefsu lakki ani akkan beekutti faashinii isaa akkan dura hodhee beekutti hodha. Kan kee gatii baasattee tuute amma kana kanadhaan jettu. Walumatti hodhina walumaan oolonna. Kana fakkaataa warri keenyas buna nu dafesti biiftuun amma na buna dafestes waliin dhufnachuudha. Nagaa ta'aa baay'ee. Oraa deebanaa badhaadhaa. Deebanaa badhaadhaa eebba Oromoo fudhadhaa. Deebana ora beekana laayikii tuqa laayikii tuqiin viidiyoo kana duraa keessan akka daawwan viidiyoo tokko laayikii tuqaati intini jedha daawwattoota keenya nu jajjabeessa kan waan biraas immoo mo'aa biraas immoo finne sin agarsiifna yoo barbaadan jechuudha. Kan biraa immoo warri innaa galtanii heerumuudhaaf murteessitanii jirtan galeen heeruma warri jettan bara kana hodhaan nutu isin hodhuu dandeenya. Lakkoofsa bilbilaa keenya qabattanii isin hodhuu dandeenya. Isa bareedu sassaafaa bitanii. Kana fakkaata. Tokko lama sabingaa.